godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo fi Salaalee Dharraa keessatti hidhattoonni fannoo Amaaraa ajjechaa jumlaa uummata nagaa irratti raawwatanii jiraachuun himamee jira. Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo ganda Qondaalaatti halkan waxabajjii 14 bara 2024 hidhattoonni fannoo jumlaan namoota 22 ol kan ajjeesan yoo ta'u, Salaalee Dharraa ganda Jirruu Daadhaa keessattis ammoo guyyaa kaleessaa namoota ajjeesanii jiraachuu maddeen Oromiyaan ibin himanii jiru. Hawwi Mahamuud bal'ina oduu kana qabdi. Godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo fi Salaalee Dharraa keessatti hidhattoonni fannoo namoota nagaa irratti ajjechaa raawwatanii jiraachuun himame. Maddeen Oromiyaa 11 akka himanitti Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo ganda Qondaalaatti halkan waxabajjii 14 2024 hidhattoonni fannoo namoota nagaa 22 ol kan ajjeesan yoo ta'u, Salaalee Dharraa ganda Jirruu Daadhaa keessatti ammoo guyyaa kaleessaa namoota 6 ajjeesanii jiraachuu himan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo ganda Qondaalaa jedhamutti haleellaa hidhattoonni finxaaliyyii fannoo raawwataniin namoonni hedduun lubbuun darbuu jiraatu himan. Ajjechaan kun waxabajjii 14 2024 halkan keessaa naannoo sa'aatii 7tti namoota sagantaa cidhaa irra turan irratti boombii darbatanii namoonni hedduun haleellaa kanaan lubbuu dhabuu maddeen Oromiyaa 11 himanii jiru. Haleellaa suukkanneessaa kanaan lubbuu namaa fi qabeenyaa irra miidhaa ulfaataan qaqqabee jiraachuu dabaluun jiraattonni himaniiru. Akka maddeen naannichaa nu qaqqabe ibsutti hidhattoonni finxaaliyyii kunneen kanneen leenjifamanii naannicha qubsiifamanii jiraachaa turan ta'uun ifoomee jira. Bifuma wal fakkaatu Salaalee Dharraa keessatti guyyaa kaleessaa hidhattoonni fannoo Amaaraa kun namoota nagaa irratti ajjechaa raawwatanii jiraachuun himame. Waxabajjii 16 2024 Dharraa ganda Jirruu Daadhaa keessatti qote bultoota 4 irratti ajjechaa raawwatanii kan jiran yoo ta'u, guyyaa dheengaddaa ammoo misirroota 2 jaarsaaf jaartii irratti ajjechaa suukkanneessaa raawwatanii jiraachuun himamee jira. Hidhattoonni fannoo kun lubbuu namaa galaafachuun alatti saamichaa fi qabeenyaa uummataa barbadeessaa kan jiran ta'uu jiraattonni himanii jiru. Akka jiraattonni himanitti naannichatti hidhattoonni kun gurmaa'anii seenuun namoota sabaan Oromoo ta'an irratti xiyyeeffatanii jiraachuu himuun hawaasni naannichaa bahanii nagaan galuu yaaddoo itti ta'uu himatanii jiru. Ayyaana Iid al-Adhaa waggaa 1445 afaan guyyaa kaleessaa sadarkaa addunyaatti kabajamaa oolee jira. Magaalaa Finfinneetti hordoftoonni amantichaa hedduminaan argamuudhaan sirna ayyaana Iid al-Adhaa kana kabajachaa oolanii jiru. Sababa ayyaanichaanis guyyaa kaleessaa barii sa'aatii 11 irraa eegalee sirni salaataa Finfinnee addabaabayii masqalaa fi daandiiwwan gurguddoo naannawaa sanatti argamanitti gaggeeffamee jira. Haaluma wal fakkaatuun hordoftoonni amantaa Islaamaa addunyaa irratti argaman sirna garaagaraatiin ayyaana kana kabajachaa jiru. Akka gabaasa Qondaaloo Saawudiitti hajiin imala amantaa guddicha addunyaa irratti beekamudha. Bara kana namoonni miiliyoona 1.8 ta'an imala hajii kana irratti akka hirmaatanis ibsamee jira. Hojjettoonni buufata fayyaa magaalaa Bulee Horaa miindaan isaanii ji'oota 9 oliif kan hin kaffalamiif ta'uu himatanii jiru. Hojjettoonni hospitaalichaa daa'umsaa fi tajaajila talaallii daa'immanii fi shamarraniif kennaa turan ji'a waxabajjii bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee miindaan isaanii kan hin kaffalamiif ta'uu isaatiin rakkoo namoomaa hamaaf saaxilamaa jiraachuu himatanii jiru. Ayyaamtuu Abdii bal'ina oduu kana qabdi. Hojjettoonni buufata fayyaa magaalaa Bulee Horaa miindaan isaanii ji'a 9 kan hin kaffalaminiif ta'uu himatan. Hojjettoonni hospitaalichaa daa'umsaa fi talaallii dabalatee tajaajila daa'immanii fi shamarraniif kennaa turan ji'a waxabajjii bara 2015 irraa eegalee miindaan isaanii kan hin kaffalaminiif ta'uu hordofee rakkoo namoomaa hamaa keessa jiraachuu himanii jiru. Hojjettuu hospitaala Bulee Horaa kan taatee fi sababa rakkoo nageenyaatiin maqaan isii akka hin eeramne gaafattee buufata fayyaa magaalaa Bulee Horaatti ogeettii kutaa daa'umsaa ta'uu himti. Hospitaala Bulee Horaa keessatti guyyaa sanbataa fi dilbataa dabalatee torbaan guutuu sa'a 24 hawaasa tajaajilaa jiraachuu kan dubbattu hojjettuun Oromiyaa 11 dubbise kun haa ta'u malee miindaan ji'ootaaf osoo hin kaffalaminiif hafe gaaga'ama jireenya hamaaf isaan saaxilaa jiraachuu dubbatti. Hojjettoonni buufata fayyaa magaalaa Bulee Horaa rakkoo kana ilaalchisuun waajjira bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa dabalatee qaama dhimmi ilaallatu hundatti iyyannoo dhiyeeffachuu dubbatu. Komii hojjettootaa hordofee kantiibaan magaalaa Bulee Horaa duraanii obbo Kabbadoo Silashii kafaltiin mindaa hojjettoota buufata fayyaa magaalaa Bulee Horaa akka sirraa'uuf xalayaa barreessuu isaanii yaadatu. Haa ta'u malee yeroo sanarraa eegalee hanga ammaatti furmaata osoo hin argatiin jiraachuus himanii jiru. Hojjettooti buufata fayyaa bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa halkaniif guyyaa lubbuu haadha ulfaa, lubbuu uummata ofii, lubbuu dhukkubsattoota baraarisaa fi sa'aatii 24 hirriba dhabanii mana ofiirraa adda ba'anii uummata isaanii tajaajilaa akka jiran uummatti ragaa ni baha. Garuu hojjettoota kanaaf miindaan isaanii haga ammaa osoo hin kaffalamin ji'a 9 oli lakkoofsisee jira. Dhimma miindaa kanaatiif kantiibota bulchitoota kanaan duras
aangoorra turane biras deemanii gaafatanus furmaanni argame hin jiru. Kantiibaan kanaan dura ture. Keessattuu yeroo jireenyi qaala'ee mindaadhaan dandamachuun hammaataa dhufe kanatti mindaan kafalamuu fi dhabuun gaaga'ama jireenya hamaaf isaan saaxilaa jiraachuu himanii qaamni dhimmi ilaallatu rakkoo isaaniitiif furmaata akka kennu hojjettoonni gaafatanii jiru. Dhimma komii hojjettoota ilaalchisuun Oromiyaa 11 hoogganaa waliigala buufata fayyaa magaalaa Bulee Horaa obbo Muhammad Bilbilaan kan quunname yommuu ta'u, haa ta'u malee obbo Muhammad dhimmi kafaltii hojjettoota hospitaala Bulee Horaa kan isaan hin ilaallanne ta'uu dubbatan. Oromiyaa 11 irraa isin bilbila. Waa'ee hospitaala Bulee Horaa irratti gaafii tokko isin gaafachuu barbaade ture. Hospitaala Bulee Horaa keessatti Dr. Tasfaafaa Ibra bilbila. Godina Booranaatti lagni guutee balaa qaqqabsiisin oomishi lafa hektaara 293 manca'uun himamee jira. Godina Booranaa aanaa Eelwaay ganda Bulee Raasaatti lagni sagan guutee yaasuma isaarraa goruudhaan oomisha lafa hektaara 293 miidhuu waajjirri buusaa gonfaa godina Booranaa beeksisee jira. Tiraantuu Shamii guutuutu kana qabdi. Godina Booranaatti laga guutee balaa dhaqqabsiiseen oomishni lafa hektaara 293 manca'uun himame. Godina Booranaa aanaa Eelwaay ganda Bulee Raasaatti lagni sagan guutee yaasummaa isaarraa goruun oomisha lafa hektaara 293 miidhuu waajjirri buusaa gonfaa godina Booranaa beeksise. Bishaan laga guutee kanaan horsiisee bultoota abbootii warraa 147 fi abbootii qabeenyaa lafa qonnaa fudhachuun hojjechaa jiran oomisha akaakuu adda addaa dhabuun miidhamuun isaaniitiif ibsame. Horsiisee bultootaa fi investoroonni hojii qonnaa irratti bobba'uun hojjechaa jiran mootummaan deeggarsa sanyii lafaa bakka bu'iinsaa akka godhuuf gaafatanii jiru. Waajjira buusaa gonfaa godina Booranaatti ogeessa deebisanii dhaabuu kan ta'an obbo Abrahaam Waldee akka jedhanitti miidhaan kun biyyoo fi midhaan irra ga'uu himuudhaan abbootii warraa miidhamaniif sadarkaa isaaniitiin adda baasuun kan deeggaraman ta'uu himanii jiru. Akkuma beekamu balaan lolaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti mudataa jiru gaaga'ama lubbuu fi qabeenya hamaa dhaqqabsiisaa jira. Taateen roobaa fi balaa lolaa hamaa addunyaa boqonnaa dhoorke kun gara biyyoota Afrikaatti ce'uudhaan balaa hamaa dhaqqabsiisaa kan ture yoo ta'u, yeroo ammaattis guutuu Itoophiyaatti gaaga'ama cimaa geessisaa jira. Biiroon qonnaa Oromiyaa fi Inistituutii Meteoroloojii Itoophiyaa ibsa ji'a tokkoon dura baasaniin godinaalee Oromiyaa garaagaraa fi guutuu biyyattii keessatti roobni cimaan balaa lolaa hamaa dhaqqabsiisu uumuu akka danda'u akeekkachiisuun isaaniin yaadatama. Haaluma kanaan guutuu biyyattii keessatti yeroo ammaa roobni cimaan balaa lolaa fi gaaga'ama lubbuu dhaqqabsiisaa jira. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jumlaan gudeeddaa dabalatee yakkoota hedduu gujiitti raawwachuun ibsamee jira. Dhaabbanni kaardii qorannoo sagalee gujii jedhuun sarbaa mirga namummaa suukaneessaan humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromootiin gujiitti raawwatameera jedhe tibbana ifoomsee jira. Maadii Abdulbaasit bal'ina isaa qaba. Dhaabbanni kaardii qorannoo sagalee gujii jedhuun sarbama mirgoota namummaa suukaneessoo humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromootiin gujiitti raawwatameera jedhe tibbana ifoomsee jira. Wiirtuun dagaagina mirgootaa fi Democracy Center for Advancement of Rights and Democracy jedhamu irratti hojjetu sarbama mirgoota namummaa suukaneessoo ta'an 36 miidhamtoota, maatii miidhamtootaa fi ragaalee sanadaa irraa walitti qabe jedhee ifa godhee jira. Yakkoonni ajjechaa seeran alaa, ajjechaa dhoksaa fi addabaabaayii, hidhaa jumlaa hidhaa seeran alaa, dararaa manneen gubuu, tasa butamuu namoota, buqqaatii gudeeddii shamarranii fi dubartoota gujitti raawwatamu qorannichaan adda baasuu himee jira. Qorannichis waggoota 5 dabran keessatti waldhabdee mootummaa Itoophiyaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godinaalee Gujii lixaa fi Gujii keessatti gaggeeffameen gaagamni uummataa nagaa guddaan akka uumamu sababa ta'ee jira jedha. Dabaluunis waldhabdee yeroo dheeraadhaaf osoo addaan hin citin jiru kunis jiraattota naannichaatiif dararaa hamaa fi sarbama mirgoota namummaa qaamolee humnoota nageenya mootummaa fi garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo qooda fudhatanii jiru jedha. Qorannoon afaan Oromoo, Ingiliffaa fi Amaariffaatiin maxxanfame kun dhiittaa mirgoota namummaa suukaneessoo godinaalee Gujii fi Gujii lixaatti raawwataman akka xiyyeeffannoo hin arganne kaasa. Waltajjii qorannichaa ifoome irratti hoogganaa sagantaalee dhaabbata kaardii obbo Mangistuu Asaffaa naannoo giddugaleessaa irraa fagaatee waan argamuuf dhiittan mirgoota namummaa Gujiitti raawwatu miidiyaaleenis xiyyeeffannoo hin arganne jedha. Dhaabbatichi furmaata karaa nagaa kan mirgaa fi kabaja lammiilee kabachiisu fiduufis qaamoleen wal dhibdee qaban ta'anii marii fi wal marii taasisuun murteessaadhas jedha. Qorannichi gabaasa dhiyoo kana Oochan baasee wabeeffachuun sababa wal waraansa bara 2018 irraa kaasee itti fufeen godinaalee Oromiyaa akka Boorana Bahaa, Gujii fi Gujii lixaatti namoonni 453 siqan qe'ee isaanii irraa akka buqqaanitti jiraachuus kaasa. Argannoon qorannoo ifoome kana bu'uureffachuunis guyyoota 5f dhiittaa mirgoota namummaa suukanneessoo Gujiitti raawwachaa jiruuf sagalee ta'uudhaaf sochiin miidiyaalee hawaasaatiin taasifamuu akka jirus waltajjii qorannichaa irratti ifoomee jira.